Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo arrii wiixataa waxabajjii 1/2026 Impaayar Itoophiyaa keessatti yeroon kun yerootti filannoo kijibaa jijjiirama gama kamiiniyyuu uummataa Finfinnee itti geggeessaa jiran akka lakkoofsa Impaayarittiitti guyyaa qixxee yerootti ta'ee jirudha. Egaa sanuma duukaa guyyoota kana kallattii adda addaatiin akkasiin biraan ga'aa turre waraanni bilisummaa Oromoodhaa duula egeree Oromiyaa labsee geggeessaa jira. Duula egeree Oromiyaatiin tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo jimaatarraa qabee fudhachaa jira. Sanuma duukaa uggurri geejjibaas ta'ee jira. Kun arraata biyyoolessa Oromiyaati. Dhimmoota keessumaa guyyaa afuraffaa egeree duula waraanaa egeree Oromiyaa kanaa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe ani Daandii Elamooti. Ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uudhaan injifannoo jajjabduu fi dhimmoota waraanaa akkasumas haala fincilaa wal qabate isinii kaasnaa akka filannooleen kaasnaa akka xumura qophii keenyatti waliin turan irra deebiidhaanii kallattumaan gara haala tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromootti dabarraa jechuudha. Egaa gooticha waraana bilisummaa Oromoodhaa duula egeree Oromiyaa guyyaa afuraffaadhaaf geggeessaa jira. Jimaata caamsaa 29/2026 irraa jalqabeeti. Sana keessatti akkuma jala buunee isiniif dhiyeessaa turre woboon tarkaanfii kanaan tarkaanfii jabaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka cufatti fudhachaa jiruun aanaalee keessaa humna diina humna isaan waloo jedhan federaala Rippaabilikaan Gaardii raayyaa ittisa Impaayaritti akkasumallee warreen farra riphee lolaa ofiin jedhan humna addaa poolisii milishaa gaachana sirnaa maqaa isaaniin baasaniif hin jiru. Kana hundumaa humna waloo kana irratti tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo fudhachuudhaan aanaa keessaa buqqisaa turu gabaasa jimaata darbee sanbata duraa dheengaddaa guyyaa kaleessaa godinaalee garaagaraa irra dirree irraa gabaasnu qaqqabee jala buunee gabaasamee yeroo isiniif dhiyeessaa turreerra. Arri guyyaa afuraffaadha. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo duula egeree Oromiyaa qabxiilee gurguddoo afuriif qabatee ba'ee qabxiilee gurguddoo arfan kanaa lafa kaa'ateen irratti hojjetee lafa kaa'ateen bu'aa isaas haaluma kanaan galmeessisaa deemaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa PP'n cidha sobaa qopheeffatee addunyaatti hin gooyomsuuf uummata filannoo biraa hin qabne filannoo mataa isaatii kaa'atee uummata immoo filannoo akka inni qabaanne taasisee ofii isaatii of waliin dorgomaa ofii isaatii dhiyaatee ofiidhuma isaa akka filatamuuf haala aanjissee paartiilee mormitootaa akka isaaf ta'anitti oomishee qopheeffate. Isaan keessaanis Abiy Ahmed. Biltsiginnaadhaan keessaanis Abiy Ahmed. Taajjabaa keessaanis Abiy Ahmed. Waan hundumaan iyyuu Abiy Ahmed biltsiginnaan of mijeessee dhiyaate kun sirrii akka hin taane kaleessas jalqabarraa adeemsi jijjiiramaa qabsoo Oromoo aga bara 2018tti deeme sana butamee jalqabarraa sirrii miti. Nama sirrii kan galle adeemsa sirrii hin deemne qabsoon kun butameera. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kana miti. Ejjennoo jettu qabatee humna xiqqaadhaan dirree irratti hafee hojjete arra biltsiginnaa ifatti saaxilee biltsiginnaa saaxiluu qofa miti kokkeessa qabee sochii dhaabee geggeessaa jiraachuunsaa waraanni bilisummaa Oromoo adeemsa inni itti geggeessaa jiru ragaadha. Kana keessatti arraga gooticha waraana bilisummaa Oromoo bakka 30 olitti arra jechuudha. Arra waxabajjii 1 cidha Abiy Ahmed itti fakkeessuudhaaf nagaan jira maaliin jira uummati na filachaa jiru wanni filannoo kana danqu hin jiru. Filannoo kana uummanni jaallatee fedhee yeroo isaa eeggatee dimokiraatawummaa isaa itti amanee iftoomina qabaachuu isaa akeekee jijjiiramarraa eegee yaanni isaa bakkatti keessummaa yaanni isaa keessaa bakka argamu kan fedhii isaati keessaa filatamu geggeessa jedhee uummatas goyyomsaa ka garuu uummanni wantoota olitti ibse faallaa jiru. Iftoomina akka inni hin qabne beeku, dimokiraatummaa akka inni hin qabne beeku, bu'aa akka inni argamsiisne beeku. Abiyyiin dorgomaa biltsiginnaan dorgomaa akka jiru beeku. Sana cufaa osoo beeku sana
Abiy fa'ammoo sana faallaasaa ofuma isaaniiti oomishanii uummatattis addunyaattis fakkeessuudhaaf deeman kana guyyaa kana irratti woboon sirnaan waltajjii PP'n qopheeffatee waltajjii isaa godhatee itti fayyadamaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo karoora sirriidhaan baafatee adeemsa sirriidhaan deemee tarsimoof tooftaa dhimma kanaaf barbaachisu fayyadamee itti agarsiisaa jira jechuudha. Kana keessatti bakkoota fakkeenyaaf isinii kaasu egaa woboon tarkaanfii inni fudhachaa jiru karaa irraata biyyoolessa Oromiyaa ganamarraa ka'ee gama kamiiniyyuu poosteraan viidiyoodhaan hojjetamee simbira qaqqabaa jiraachuu agarra. Asumaaniyyuu irraata biyyoolessa Oromiyaa ONN baa'u qubee xixiqqaadhaan barraa'ee jiru akkasumas irraata biyyoolessa Oromiyaa kan amma irratti kallattiidhaan tamsa'aa jiru kana daachuu dandeessu jechuudha. Irraata biyyoolessa Oromiyaa qaamni diinaa PPs qaamoleen garaagaraa woboon akeeka uummata Oromootiif qabatee kaayyoo sana milkeessuuf deemu keessatti kan isaanii immoo dantaan itti hir'atu keessumaa ejjennoo woboon ammatti cichee jiru kana keessatti dantaan isaanii itti hir'atu duula cimaa waraana bilisummaa Oromoo lafarratti olola qilleensa irratti qofa osoo hin taane kallattiin itti waraanni bilisummaa Oromoo dhimma isaa dubbatatu miidiyaa kana irratti duulli gaggeeffamuu fi yeroo inni gubachaa jiru keessumaa irra deddeebiidhaan mallattoo cuquliisa bakka inni qabutti illee argaa jirra jechuudha. Sun akka jirutti ta'ee waan amma irratti hojjechaa jiru fooloo gochuudhaan sheeris gootanii waan yaada qabdan keessaan karaa imeelii keenya karaa waasaappii fi telegiraamii nu kaa'uu dandeessu. Kallattiidhaan bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhate tarkaanfii fudhate osoo hin darbin yaadota olitti ibsame sadii tokko haasaa Piroofeesar Mahammad Hassan waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun uummata Oromoo har'a dantaa isaarra dhaabbatee qaamni dhimma isaa irratti eenyu walii wajjin araarama hin qabne daba kamiiniyyuu waliin galle woboon jiraachuun bu'aa uummata Oromoo akka ta'e yeroo garaagaraatti immoo investimentii jabaan uummanni Oromoo gochuu qabu irratti investi gochuu qabu waraana bilisummaa Oromoo jedhanii dubbatan olittis hin dhageessine. Inni biraan egaa warri diinonni uummata Oromoodhaa ka Oromoodhaaf immoo jirra jedhanii goyyomsaa garaagaraatti uummata Oromootti fakkeessan wanni isaan caffee irratti dubbatan Fiqaaduu Tasammaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaa fi uummata Oromoo balleessuu dirqamaa qurxummii qabuudhaa fi galaana balleessuu gogsuu kan jedhe uummanni keenya kana hin dagannes dagachuu hin qabu jechuudha. Aarsaa uummanni keenya 2021 irraa qabee kaffalaa jiru karoora isaaniiti. Karoora biltsiginnaan mana isaatti mari'atee qopheeffate miidiyaa irratti ba'anii dubbatanii sanuma dhugoomsaa turan lafarratti. Rasaasni isaanii reeffi harreetti fe'amuun du'aan fannifamuun harki irraa muramuun wanti hundumtuu wanni dubbachuun nama sukkanneessuu fi gochi duguuggaa sanyii ta'e kuni achirraa ka'ee deemaa ture. Itti aansee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii woboon waraanaan fudhatuun cinatti duulli fincila dhoosuun akka danda'amu sadaasa fincila diddaa gabrummaa yaadannoo isaa irratti haasaa jaalmarroon ajajaa olaanaa Abaa Woboo taasisan isin dhageessisne. Kun hundumtuu isa adeemsa nu miidhuufis waggaa amma kana balleessuudhaaf uummata Oromoo hin banne woboonis qurxummichis hin banne uummanni Oromoo hin banne garuu uummata Oromoo irra miidhaan gahaa qabsoo Oromoo duubatti harkisuudhaafis deemame qabachuu qabaa jiru. Qabxii kana uummanni qabachuu qaba. Jara kana bakkaan ga'uu malee araaramni akka hin jirre hubachuu qaba. Jarri kun kafaltii uummanni Oromoo agar'aatti kafalee fi karoora yaada isaaniiti jechuudha. Kana beekuun danda'ama. Sanumatu dubbatame har'arraallee investimentiin Oromoo woboo ta'uu qaba. Woboodhaaf ol jennee ka jedhee hayyuun dubbatu yaada yookiin akeeka PP'n biltsiginnaan Fiqaaduu Tasammaan fa'aa qabatanii ba'an akka inni hin milkoomne awwaalcha isaaniirra awwaaluuf irra dhaabbatame qabsoo geggeeffamu bu'aa ishiin argamsiisaa jirtu irratti hundaa'ame yaadni kun kennamaa jira jechuudha. Sana milkeessuuf immoo woboon tarkaanfiidhaanis
fincila jedhame kanaan deemuu murteessaa ta'uu jalqabarraa akkasin hubattaniif. Itti aansee duula egeree Oromoo egeree Oromiyaa kan kallattiidhumaanii waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraanaatiin deemsisaa jiru wal qabatee guyyaa 4ffaa har'a waxabajjii 1 gaggeeffameen zoonii lixaa keessatti aanaa Qilxukaarraa lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa ganda Sarbiitti woboon ganamaan tarkaanfii fudhatee qawwee akaama 8 irraa eegee du'aaf madoonis adabee mooraa keessaa baasee jira jechuudha. Keessumaa viidiyoo Laaloo Assaabii lixuma Wallaggaa Laaloo Assaabii magaalaa bulchiinsa magaalaa Dongoroo keessa immoo waraanni bilisummaa Oromoo mooraa diinaa magaalicha keessaa baaseen filannoo waanta jedhamu bakkoota amma tarkaanfii irratti fudhatame waa'een filannoo jedhamu hin jiru jechuudha. Woboon waan jedhe guuteera jechuudha. Bakka kamittuu tarkaanfii fudhachaa jiru keessatti waan jiru milkeesseera. Uummannis beeka. Uummanni har'a gurra uummataa keessa maaltu jira jedhamu woboon eessaan dhufee tarkaanfii fudhataadha. Eessaanin ba'ee akkan ba'ee waan isaan natti kennan kana waraqaa sana akkan keessa buusu na guruun dhufa. Kara kamiin sochiin tokko uumame anis dhaqee bakka fafaa kana bakka qaanii kana bakka raqaa kana dhaabbachuu na hanqisu jedhee uummanni Oromoo yaada kana keessa jira jechuudha. Ganamaa kaase kana bilbilaan maaliin kan inni uummanni keenya quunnamtii gochaa ture jechuudha. Kana jechuun PP'n silumayyuu waan kana uummanni keenya akka inni wal beekuuf kaabaa kibbatti yaadni Oromoon mana manatti qabu isa kana jennee waan Oromiyaa bakka cufarraa arganne isinitti himuudha malee uummanni Oromoo bakka jirurraa dhimma kana beeka. PP'nis kana beeka. Akka uummanni isa duukaan jira. Akka uummanni isa hin feene. Kanaaf qawwee waggaa 10 waggaa 20 nan lolaa humna isa lolu ji'a kana torban haga kana gidduutti humna addaa amma kan arganna raayyaa ittisa amma kan arganna milishaa amma kan arganna kanaaf loluu dandeenya. Waggaa 1 yoo loltaniyyuu nan injifattan kan inni jedhu isa kam. Kanarraa maddaa jechuudha. Namni isa loluun kan dhufe akka isa hin feene waan namoonni isa hin feene waan jiraniif. Bakka isa hin feenetti immoo namni filannoo otoo hin taane afaan qawweetiin irra jiraata. Kana jechuudha. Kanaafuu fakkeessii uummatatti deeman kana sirrii akka hin taane agarsiifame. Uummanni keenyas immoo waan ofiisaatis fedhiisaa qabu kana jijjiirama barbaadu kana woboon akeekaaf kaayyoo qabateetti deemaa jiru kana milkeessuu wal keessa jiraachuu waan nu agarsiisu hedduutu jiras keessatti jechuudha. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Dongoroo keessatti woboon bulchiinsa magaalaa fuulduratti akkaataa inni itti deeme kan viidiyoo isaa rabsaa turre akkaataa inni itti keessatti mul'ataa ture kan miidiyaa hawaasaaf TV irraan hordoftan akka argitan abdii qabna jechuudha. Lixuma Wallaggaa aanaa uumaa keessatti diinadduu du'aa madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee karoora PP filannoo kijibaa filannoo sobaa filannoo Abiyyi Ahmediin aangomsuu filannoo uummata Oromoo deebisanii waggaa 5 dhufan itti dabalaan ajjeesuu tarsimoo seerota daboo kan Oromoon akka inni bakka ka'u barbaadu garuu immoo ittumaayyuu jabeessiiti aarinarraa qabdu itti fooyyeffadhuuti gadi fidi jedhee beekamtii laachuufiif inni beekamtii fudhachuuf qopheeffate kana hin ta'uu jedhee sanarraayyuu miti kanumaan qabateeyyuu gara birootti boriftaanis tarkaanfatee akeeka dhugaa sana bira ga'uudhaaf waan isa dandeessisu tarkaanfii keessatti fudhachaa ture jechuudha. Inni biraan Oroo Guduruu Wallaggaati. Zoonii lixa Wallaggaarraa gara Oroo Guduruu Wallaggaatti ceenu jaardagaa jaartee bakkeewwan adda addaa magaalaa jaardagaa jaartee Aliiboo ganda Haroo Lagoo fi Akkayyoo keessatti woboon tarkaanfii jabduu fudhate lixa Wallaggaa Qilxuqaaraa keessatti marsaa lammaffaadhaaf ganda lammaffaa Guyyoo Daallee keessatti fudhate ganda Sarbiittii fi Guyyoo Daallee keessaa guutuutti baasee jira. Achuma zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Aalgee Saachii keessattis aanaa Aalgee Saachii gaafa sanbata dura tarkaanfii magaalaa dhaalatti fudhatame guyyaa kaleessaa oolee har'a magaalaa Saachii magaalaa Aanichaatti tarkaanfii boonsaan fudhatame injifannoon argamee jira. Du'a madoo waraana PP boojuu qawwee AKMA fi rasaasa meeshaalee waraanaa garaagaraa
leecalloo waraanaaf tajaajilu irraa hiikkatee jira jechuudha. Gama kanaan haala waraanaa PP'n achi keessatti diriirsitee caasaa jalaa diigee caasaa siyaasaa PP diigee injifannoo argatee jira jechuudha. Kabiraan Baha Wallaggaa aanaa Sibuu Sireetii. Aanaa Sibuu Siree keessatti magaalaa Sanbataa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Aanaa Sibuu Siree magaalaa Baddeessaa keessatti gaafa dheengadda tarkaanfii fudhateen humna diinaa hedduu du'aan madoon adabee 40 ol boojee qawwee AKM akkuma kana 40 ol irraa hiikee injifannoo boonsaa galmeessee jira jechuudha. Gama zoonii Arsadeetti yeroo ceenu aanaa Boosat keessattis mana barumsaa Golboo Bittimitti keessatti humna diinaa qubattee haala filannoo milkeessuuf deemtu tarkaanfii irratti fudhatee injifannoo galmeessee jira. Asumaanuu mana barumsaa baradhaa yeroo darbe waggaa 40 waggaa 35ffaa akkana jedhanii jarri PPdha kan Shimallis Abdiisaa irratti argame mana barnootaa biiroo barnootaa dubbataa ture. Bu'aa barataan akka gochuu qaba, maatiin akka gochuu qaba, akkasumas barsiisaan akkana gochuu qaba hedduu dubbatu. Ayyaana wayii kabajatanii turan sanarratti waa'ee barnootaa, waa'ee jijjiirama barataan kun teeknooloojii, taabileetii, moobaayilii waan adda addaa teeknooloojiitti madaquu qaba jedhee dubbataa ture. Garuu mana barumsaa Oromiyaa keessaa akka UNICEF kaasutti barattoota 3.2 miiliyoona 3.2 barnootaa ala ta'anii jiru jechuudha. Sana qofamni Oromiyaa keessatti barataan darbaa akka hin jirre. Mooraan godina tokko keessatti qofa nama meeqa kaaba shaggar keessatti barattoota kumaan lakkaaman manneen barnootaa dhibbootaan lakkaaman akka barnoota tajaajilaa hin jirre barsiisonni akka hojiirraa ari'aman hojii dhaaban gabaasaaleen adda addaa BBC Afaan Oromoo dabalatee irratti hojjetamaa ture. Nus gama keenyaan guutummaatti uwwisa goonee hojjechaa turre. Garuu manni barnootaa bu'uuraalee misoomaa PP'n diroonii irratti buusuutiin dabalatatti mooraa lolaa godhatee keessa waraana isaa kaatee barnoota dhabamsiisaa, barattoota jeeqaa, amaloota garaagaraa barattoota irratti raawwachaa jiru. Mootummaa akka shalabbee adeemsisaa uummata Oromoo ol kaasuu otoo hin taane balleessu miidiyaa irraa immoo fakkeessiidhaan hojjetu nu agarsiisaa jechuudha. Maal hojjeta? Tarkaanfii irratti fudhatame mana barumsaa keessatti, mooraa mana barumsaa keessatti irratti fudhatame. Bakka baay'eedha wanni kun. Kanaaf asumaan uummanni keenya akka beeku gama kamiin PP'n mooraa adeemsa ittiin uummanni Oromoo fooyyee qabaatu jijjiirama teeknooloojii maal jedhu otoo hin taane akka inni badu bakki isaan sirreessaa jiran bakka wiirtuu waan calaqqisiistu irratti manneen barnootaa tokko lama magaalaa keessaa hojjetaa jiran kan Oromoo parsantii tokko sirnaan hin guunne keessatti hojjetan Oromoo irra caalaa haala kanaaf fayyadamaa hin jirre hin ibsu jechuudha. Inumaa Oromoo magaalaa guddaarraa fagaatanii jiranii jara kana mooraa godhateetu shamarran isaanii gudeedaa haalota adda addaa irratti raawwachaa bahaaf gala uummata dhorkee waan facaafamullee boqqolloo lakkina keessa dhokatanii na rukutu jedhee jalaa mursiisaa fi balleessaa waraana jiru. Waraana maafiyaa, waraana shororkeessaa, waraana dhala namaatiif iyyaan Oromoo akka Oromootti gama kamiin hawaasummaasaa, dinagdeesaa, humna waraanaasaa, qoor qalbiisaa cabsuuf hojjechaa jiru ragaa ta'uu danda'a jechuumaaf jedheeni. Gama biraatiin Gujii Bahaatti yoo dabarree madda albuudaa aanaa Oddoo Shaakkisootti ganda Saawwanaatti ganamaan tarkaanfii fudhateeni korojoo filannoo qaamolee filachiistuu fi waraana achi jiru rukutee erga ari'ee gaammadoon adabee boojee booda korojoo filannoo irraa dhuunfatee jira jechuudha. Kanaan bakka sanatti filannoon geggeeffamaa jiru aanaa Oddoo Shaakkisoo keessatti raafamni hamaan jiraachuu argaa jirra. Kana malees aanaa Limmuu Bahaa Wallaggaa aanaa Limmuu
magaalaa Galiilaa keessatti du'aaf madoon adabee magaalaa Galiilaa keessatti du'aaf madoon adabee jira. Aanaa Saasiggaa Bahaa Wallaggaa magaalaa Sanbaturaa Angar Jimaata Bareedaa keessatti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Aanaa Saasiggaa marsaa lammaffaadhaaf rukutamaa jirti jechuudha. Erga guyyaa afuraffaa kana keessatti marsaa lammaffaadhaaf aanaa Diggaa achuma ollaa aanaa Saasiggaa magaalaa Naqamteetti dhiyoo kan taate aanaa Diggaa keessattis tarkaanfiin keessuma magaalaa Arjoo Guddattoo keessatti magaalaa Aanichaa keessatti injifannoon boonsaa argamee jira. Asfaaltii Gimbiirraa fi gara Naqamtee wal quunnamsiisu jechuudha. Bahaa Wallaggaa aanaa Eebantuu keessattis tarkaanfii fudhatee keessuma magaalaa Qeelloo keessatti tarkaanfii boonsaa fudhateen humna diinaa keessaa ari'ee magaalicha dhuunfatee jira. Injifannoo boonsaan galmaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan oboon injifannoo boonsaa bakka kanatti galmeessee jira. Gama zoonii kibba bahaatti dabarra. Zoonii kibba bahaa keessattis injifannoo boonsaa nuti akkuma seera boordii filannootii fi keessa seenne malee dur nama 900 galchine ture, amma immoo nama 6 galchine. Kuni beekamaa jechuudha. Warri kaanis warri keessa jiran ulaallee filannaan karaa lama rakkoo qaba. Durumas filannaan biyya kanaa hinatamaa, inni beekamaadha, waan barbaadanitti hojjetu, inni beekamaadha. Garuu amma immoo inni sabni keenya nagaaf tasgabbii hin qabu. Sabni keenya jeeqamaa jira. Filannaan kun wal irraanfachaa jira. Namni sifachitti deemee ittiin iyya malee amma duri yeroo Adaawii sana warra kaanis geggeessaa ture. Hamma Dasseetti, hamma Wallootti, hamma Baahir Daaritti, hamma Hawaasaatti, Oromiyaa immoo hamma Muyyaleetti, hamma Gindiriitti, hamma Harargee, hamma Wallaggaa, hamma Ilubaaboor Jimmatti deemaan ture. Amma kun hin jiru. Sabni keenya jeeqamuu duwwaa otoo hin taane wanti jiru sulultaa bira dabarree sabbata bira dabarree wanti hojjechuu dandeenyu akka filannaatti saba keenyaan duulanu filannaa geggeessine waan gochaa jiru hin jiru. Ijaa kanaagaa sabni keenya filannaa kanarraa waan guddaa waan eegu natti fakkaatu jira. Warri bulchaa turanii itti fufuta. Humnaanis tolaanis. Garuu rakkoon biyya kanaa bal'achaa deemaa jira. Biyyi kun gara taanitti deemaa jirti. Ilaalchi nani qabu biyyi kuni carraa 4 keessa tokko hin quunnama jedheen sodaadha. Inni tokko jeequmsa amma jiru kuni rakkoon amma jiru kuni nagaaf tasgabbii dhabee jiru kuni inni itti fufa. Carraa lamaffaa nuti qabnu mootummaanis hamma karaa amma deemaa ture sana kana barate alaas keessaas dhiibbaan jiruudhaanii lakki karaan kun nun baasu saba ofiis saba biyya kanaatiifis biyya kanaafis nagaan fida jedhee waan tokko warra mormituu wajjiniin saba wajjin gadi taa'ee hojjechuu yaaluudha. Sadaffaan immoo warri lolaa jiran kuni karuma isaanii wal tokkollee yoo ta'uu baata karuma isaanii dhagaa darbachaa maal gochaa Finfinneetti deemna jedhanii as dhufuu danda'u. Arfaffaa garuu biyyi kun akkuma biyyaatti diigamuu hin dandeessi. Ammas raayyaa ittisa biyyaati duwwaadhaan biyya kana tokkummaa eegaa biyya kana bulchaa biyya kanatti fufsiisa inni jedhamu abjuudha. Ijaa kanaanii mootummaas haa ta'u mormituu warra kaanis haa ta'u biyyi kuni akka hin taanetti dhiibamaa jirti akka hin taanetti deemaa jirti gara qalbii keenyaatti deebine biyya kanaafis saba biyya kanaatiifis ofumaafis nagaa argachuudhaa fi garaadhaan itti hojjechuun nurra jira. Siyaasni biyya kanaa nu ilaallata warri jedhan hundayyuu walitti waamame akka Dabub Afrikaa fa'aa sanatti moodelii sanaanii akka biyya tokko tokkotti rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u nurra jira. Hammasitti rakkoon keenya jeequmsi biyya kanaa bal'atee itti deemuu danda'a. Ayyee egaa haasaa dhimma filannoo wal qabatuu fi egeree impaayera Itoophiyaa irratti xiinxalaa isaanii Piroofeesar Mararaa Guddinaa Addis Istaandaard waliin haasaa taasisan irraa kan fudhatamedha. Jechumaa fi egaa qabxiilee guguddaan injifannoo gama egeree Oromiyaa guyyaa 4ffaatiin gooticha waraana bilisummaa Oromoo galmeessaa jiru keessaa isa taanutti darbuuf injifannoo boonsaan argame tokko zoonii kibba ba'aati. Zoonii kibba ba'aa aanaa Eeben Arsii keessatti gooticha waraana bilisummaa Oromoo aanicha guutummaatti dhuunfatee lola jabaa ganama bariitiin jalqabeen korommiiwwan ilmaan Oromoo zoonii kibba ba'aadhaa injifannoo boonsaa galmeessanii jiru. Humna diinaa kallattii kamiin waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii akka hin fudhanneef
kallattii adda addaatiin tooftaa waraanaa fayyadamanii bobba'an kanneen waraana tarkaanfiin kun osoo hin fudhatamin durayyuu xaxaa garaagaraa Alamuu Simee fa'aatiin wal qabatee xaxanii waraana bilisummaa Oromoo akka inni tarkaanfannichi keessatti Arsii keessatti akka quba lafa hin qabanneef hojjechaa turan sana fashaleessee humna ijaaruudhaan humna ijaaruu qofa otoo hin taane humna ijaare kanaan immoo humna diinaa buqqisuu fi adabuu akkaataa danda'utti tarkaanfii boonsaa fudhatee jira. Kana keessatti Arsii ba'aa aanaa eeban Arsii keessatti injifannoon galmaa'ee boonsaa ta'uusaa argaa jirra jechuudha. Keessumaa bakka sanatti aanaa eeban Arsii magaalaa aanichaa dabalatee guutummaa aanichaa keessatti filannoo wanti jedhamu gaggeeffamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa aanicha keessaa buqqaasee baqachiisee jira. Meeshaalee garaagaraa kan qawwee akaamaa, meeshaalee waraanaa gurguddaa, leecalloowwan waraanaaf tajaajilan hedduu isaanii dhuunfateera. Humna diinaa du'aan madoon adabee kaanis boojee jira. Kanaa wal qabatee daandii guddaan Arsii baaf Arsii lixaa wal quunnamsiisu sochiin dhaabbatee cufamee jira. Wanni sochii jedhamu hin jiru. Uggura kaa'ame qofa otoo hin taane lola jabaa naannoo sanatti gaggeeffamaa jiruuni uummanni naannoo sanaa maaltu ta'aa jiraa fi aanaaleen ollaa aanaa eeban Arsiidhaa yaaddoo keessa jiraachuuf waraanni bilisummaa Oromoo bakkicharraa babal'achaa jiraachuusaa gabaasni dirree lolaarraa nu qaqqabee ni agarsiisa jechuudha. Kan biraan marti keessatti guyyaa kaleessaa egeree Oromiyaa guyyaa sadaffaatiin injifannoo boonsaan gaggeeffamee jira jechuudha. Tarkaanfii fudhatameen jechuudha. Kana gama biraatiin Qellem Wallaggaa Jimmaa Horroo keessatti gandoota akka Somboo, Burqaa, Biillee, Kooyyaanitti tarkaanfii fudhatameen injifannoon galmaa'ee akeekni PPdhaa bakka sanatti feshalee jira. Daallee Waabaraa Qellem Wallaggaa ganda Jimaataa keessatti du'aaf madoon adabee filannoo isaanii hirkaa feshaleessee jira. Kan biraan aanaa Sayyootii aanaa Sayyoo magaalaatti dhiyoo kan taate magaalaa Dambidoollootti magaalaa dorgommee keessatti tarkaanfii fudhateeni filannoodhaaf humnoota gar sanatti bobba'an bakkaa kaasuudhaan filannoo akka feshalu taasisee jira. Kan biraan lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan ganda Shaaqaa Abaakuuf Warjii keessatti tarkaanfii boonsaan fudhatame Baakkoo Tiibbee ganda Odaa keessatti akkasumas lixa Wallaggaa Begii ganda Kollii Caarphaa fi Qondaala keessatti gandoota garaagaraa 4 keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii boonsaa fudhatee irree isaatti agarsiisuudhaan akeekni PPdhaa akka inni hin milkoomne taasiseera. Kana malees humna PP'n ijaarratee humna waloo jedhee bobbaase tarkaanfii irratti fudhateeni injifannoo irratti galmeessee bu'aa karoora kaa'ate arfan irraa waan galmeeffachaa deemu galmeeffataa jira jechuudha. Keessumaa gama leecalloo waraanaa argachuutiin diinagdee humna diinaarraa argachuutiin jiru milkeessaa jira jechuudha. Inni biraan lixa Harargeetii lixa Harargee aanaa Hancar keessatti guyyaa kaleessaa loltoota biltsiginnaa 26 ajjeesee 7 madoo 5 harkaan qabee qawwee AKM 16 hidhannoo 21 irraa argatee jira. Kana malees daandii guddaa gara ulaa ba'aa gara ba'aa Sumaalee fa'aatti darbuu sana cufuudhaan uggura jiru milkeessaa. Waraana PP daandii sana irratti sochootu immoo dhahee irraa hiikkachaa turu gabaasni ajajaa zoonii ba'aa irraa nu qaqqabe ni addeessa. Akka waliigalaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa injifannoo jajjabduu keessuma bakkoota walitti kaasnee 30 olitti guyyaarra fudhatee jira. Egaa gama filannootti yeroo dabarru kana malees gama tarkaanfiitiin amma yeroo nuti kallattiimaan isinii tamsaasaa jirrus bakkoota adda addaatti tarkaanfii fudhatamaa jira. Zoonii giddugaleessaa keessattis sochiin lolaa akkaataa jiruun gaggeeffamaa jiraachuu gabaasni nu qaqqabaa jira. Sana walitti cuunfinee walitti deebinaa. Zoonii giddugaleessaa keessa lixa Shaggar keessatti kan Iluu Galaanii fi Baakkoo Tiibbee kan walitti tuqne jechuudha. Walumaa galatti kaa'amma isinii kaasneen dabalata waan argame walitti qindeeffannee walitti deebina. Gama filannootti yeroo dabarru
Filannoon PP'n yaade akkaataa inni jedhetti uummanni ba'ee fi filachaa akkan turree fi duula egeree Oromiyaa geggeeffameen uummanni keenya uggura keessatti hirmaachuu qofa osoo hin taane mana taa'ee filannoo PP lagachuu irratti tattaaffii yookaan fedhii agarsiisa irraa ka'ee PP'n humna fudhachuu jalqabee ture. Adaamaa keessatti, Amboo keessatti, Naqamtee keessatti, Jimmaa keessatti akkasumas Bulee Horaa magaalaa Gujii Lixaa keessatti, Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo magaalota aanaalee garaagaraa keessatti humnaan manarra deemee ganama ba'aa filadhaa jedhee waraanatti bobbaasee geggeessaa ture jechuudha. Filannoo PP'n geggeessaa ture filannoo kana. Wanni isaan miidiyaadhaan tamsaasaa jiran, miidiyaadhaan dabarsaa jiran kan galgalas mo'achuu isaanii fi mo'uu qofa otoo hin taane uummanni bifa kanaan OA'dhaan, bifa OA'tiin baay'inaan kaka'umsa mataa isaaniitiin jedhanii naareet godhanii fireem godhanii waan kana bocanii dudubbatan kuni kan naannoo filannootti isaan qindeessanii humnaan uummata toora filannoo galee filachuuf dhiyaate humnaan dhiyaate kana waraabanii fi kan namoota keessaa ba'ee miidiyaan dubbisu. Hawaasa magaalattis sochii isaan gadi ba'aa jedhanii dugda duuba kaameeraa dhaabbatanii uummata kana gadi ofii dhaabbatanii uummata immoo akka inni toora galee sochiin magaalaa akka jiraatu filannootti akka dedeemu agarsiisu raawwatu kun hundumtuu diraamaadha. Ofii isaaniitti hojjechaa walitti kaasneera. Filannoo kana PP'tu ofiin dorgomaa jira. Ofiin dorgomuu keessatti immoo waraqaa keessa bu'u of taasisee deemuu osoo hin taane waraqaa haasaa tokko sin agarsiisaa teeknishaaniin keenya nu ergaa boodarra isinii galchina. Bulchaan aanaa mana sibuu tokko filannoo fidneerra nuti guyyaan har'aa guyyaa qalanii nyaachuuti. Guyyaa qalanii nyaachuuti malee filannoo nuti fidneerraa kan jedhu nama waliin dubbataa jechuudha. Fidneerra kan jedhu filannoo kana fidneerra akka korojoo guutaniittu xumurtaniittu kana gaafattaaree kaleessa malee hojiin keessan baay'ee nama dhiibde nuti xumurreerra bor guyyaa qalannee nyaachuu fi gammachuu keenya ibsachuu qofatu nu hafee sagalee iyyuu lakkoofnee gumneerraadha. Gumneerra xumuramaadha jechuudha. Kana yeroo adda addaatti irraa dubbannee filannoon wanni jiru hin jiru beekamaadha bu'aansaadha. Egaan filannoo kana fakkaatu geggeessaatu olittuu kaasnee irraa laala filannoodhaaf hin mijoofne keessatti haala filannoof hin mijoofne PP'n baay'isoo ofiisaatii hundeesse. Maaliif jennaan lola geggeessuuni nagaan akka hin jiraanne gochuuni dimokiraasiidhaaf gaafachuu hin dandeessudha. Waa'ee mirgaa waa'ee seeraa gaafachuu hin dandeessu. Lola jala jirta. Gaafa lolli dhaabbatee seeratti deebite garuu gaafatamummaatu dhufa. Gaafatamummaa sana immoo ammatti bifa hunda hirmaachiseen taa'ee mari'atee bakkatti gochuun barbaadu. Maaliif gaafatamuu qoodachuun barbaadu? Maaliif jennaan addunyaa kanarra yoo moote rakkoo kee hundaa wajjin moota. Yoo moote rakkoo kee hundaa wajjin moota badeet hojjette fakkii Ameerikaan Hirooshimaa fi Nagaasaakii rukuttee injifannoo lola addunyaa lammaffaa argatteeni waa'een sun yakka ta'ee hedduun kaane kan yakka ta'ee keessaa bee mul'atu kan naazii kan warra Jaappaaniiti jechuudha. Abiifaas kanuma. Waan barbaadanitti guutanii injifannoo yoo argame duguuggaa sanyiis yakka namoomaa cufa geggeeffamaa jirutti gaafatamummaa sana jannuu dhokata jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Fiilmii namicha naazii kana Hermaan Gooring irratti hojjetame tokko irratti dubbii Hermaan Gooring nama Ameerikaa yaala akka saba basaasuuf isatti ramadanii hojjinaasee akka inni waa tokko amanu sanaaf deebii inni kan Ameerikaatti wayittaasee Hermaan Gooring deebii laate fiilmii sanarraa wajjin yoo ilaalle kanaa wajjin walitti dhufa jechuudha. Ameerikaan waa balleessuu hin balleessine jechuu otoo hin taane injifannoo seessana dhosseefi
akka yakka hojjetan itti agarsiisuu barbaade. Asittis PP'n humna qabuun sana agarsiisuu barbaada jechuudha. Humna qabu sanaan amma Profeesar Mararaan raayyaa ittisa isaan jedhan kanaan PP'n jettu kanaani nageenyas daangaas maaliis birmadummaas waan jedhan eeguun hin danda'amu. Amma humna warri ittiin boonan irraa irate jira jechuudha. Woboon humna kanarraa humna iratee qofaatti socho'aa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu PP'n qofaasaa olaantummaadhaan monopoolii waraana isaatiin monopoolii of violence to'achuu hin danda'u jechuudha. Waan nuti barbaannu gadi taa'ee akkaataatti nuti barbaannutti waliin deebisuuf. Har'agaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo dhagaan baatu gammoojjiin baatu taa'een fincaa'aa maaliin hin jiru jechuudha. Taa'ee fincaa'uu kan barbaadu fincaa'uu danda'a. Woboon tarkaanfatee loleera. Lolee buqqiseera magaalaa. Haala xaxaa fi diigamaa kana keessatti. Kanaafuu tarkaanfii gooticha waraanaa bilisummaa Oromoo itti fufaa. PP'n ni kufa. Filannoon kijibaa PP fudhataman qabu. Uummanni keenya ni ka'a, ni fincila. Waraanni keenya ni tarkaanfata, injifannoo ni argata, ni aleela, ni buqqisa. Bu'aan isaas ni galmaa. Egereen Oromoo afaan qawweetiinis ni milkaa'a jechuudha. Uummanni keenya kan qabsoo gama direetiin jiru, tarkaanfii direetiin jiru, uggura geejjibaas akkuma kanattiin jabaatee jiru. Kana fakkaataa tarkaanfii itti aanu walitti deebinaa uggura taa'ee jiru kabajee namni haala kamiin ofirrattis ta'e qabeenya keessan irrattis kama kamiin waan osoo dhageessanii baatanii waan daandii irratti lola keessatti isin eeggatu keessan seenna. Qabsoon kun isinii fi rakkoo moo obsuu waan jiru ofitti fudhattanii haga kana qabsoo kanatti obsitanii tarkaanfachaa jirtanii guyyaa tokko lama sadii haalota ugguraaf deemaa jiru kana keessatti immoo obsumaan fudhattanii taa'uun murteessaadha jechuu barbaannaa. Kun immoo nageenya keessaniitii fi egaa